gallerana ano konu gallerana ana konu gallerana ano konu gallerana ana konu argadderana ano konu gallerana yona barbade nan argatu yodarbat monarkutu እንድትርከድ ጎፍታ ጀባ ሴቶን ያለው ፊደደባ namni waaqayyoon tu'eegu dhumni isaa hin gaatamu karaan wal qixxaate miilla isaaf tarkaanfii mijate yeroon dhufee jedhus dhiyoodha kakuunsaa raawwate mee harka keessa mirgaa kaasaati kunnoo addiyaachuutti jira guyyaan yaadatamu namni waaqayyoon tu'eegu dhumni isaa hin gaatamu karaan wal qixxaate miilla isaaf tarkaanfii mijate yeroon dhufee jedhus dhiyoodha kakuunsaa raawwate gurri isaa garayya namoota dhaggeeffataa jira garaa gaccabaadhaaf yoodha seenaanii geeddara seenaanii geeddara seenaanii geeddara seenaanii geeddara seenaanii geeddara sitti danda'u hidhannuura koo sitti dhadheera sitti danda'u seenaan lubbuu koo suwaamameera sitti danda'u hidhannuura koo sitti dhadheera hallelujah seenaan lubbuu koo suwaamameera sitti danda'u hidhannuura koo sitti dhadheera sitti danda'u seenaan lubbuu koo suwaamameera hallelujah merga keessa mirgaa ol kaasa jecha kana nafaana jedha yaa waaqayyo jedha eessa akkan dhufe eessa akkan jiru attamitti anaaf si qofatu beeka waa'ee koof galata kee jedhaa beeyyaati babalaa galateeffadhaa waaqayyoon babalaa galateeffadhaa galata isa nurraa barbaada namni bishaan buddisee tokko kana naa ooltee kanatti dadhabdee ta'e dheessatti hiixate hin jiru galata foolii isaa tolu yoo nurraa fudhate garaa isa ga'a nu ta'uusaa argine nu gargaaruusaa argine caalchisaa galateeffadhaa sagalee waaqayyoo dubbachuuf hin jedhaa kan si caalu kan sirra caalu caalee si caalchisa matarree jedhan dubbadha lammaffaa moototaa boqonnaa 6 lakkoofsa 15 kaaseen dubbise mootota isa lammaffaa boqonnaa 6 lakkoofsa 15 kaasee akkasedha borumtaasaa hojjetaan nama waaqayyoo ganama obboroo ka'ee yommuu gad ba'ee kunoo loltoonni fardeeniif konkolaataan mandarichatti naanna'anii waan argeef wayyoo yaa gooftaa maal goonu jedhee gaafate Elsaa'iin immoo deebisee warri nu wajjin jiran warra isaanii wajjin jiran irra hin caaluuti hin sodaatin jedhe itti fufees yaa waaqayyo akka inni argutti irraa ija isaa baniif jedhe in kadhate waaqayyo yommus ija naa'ichaa baneef naa'ichis gaaronni naannoo Elsaa'i jiran guutummaatti fardeeniif konkolaattota abiddaatiin guutamanii arge loltoonni Sooriyaa gara isaatti yommuu gabbanis Elsaa'i yaa waaqayyo jarreen kana dhooftee jaamaa akka isaan gootu nan kadhadha jedhe akkuma Elsaa'i kadhate waaqayyo dha'ichaan jaamaa isaan godhe Amen. Nama isin bukkeetti kan si caalu jedhani kan sirra caalu caale si caalchisa jedhani lama wala madaatti baga gammadde jedhani caalee caalchisaan kee nagaa si gaafata jedhani namni amane jira waan si caalee kan caaleetu jira yee Yesus gooftaadha kan si caalu kan sirra caalu caalee si caalchisa ergaa kana ofirratti raajaa kan naa caalu jedha kan narra caalu caalee na caalchisa
sajarayati. Chachi sajare. Ne chale chachi sakona chachi sajarayati. Chachi sakona. Why anti sauto ameliban. Iyati aminjana. Wana siwaji waka yotira chuzatu mirkana. Ani warra biya bushani abalu panjendani. Siwaji jira chuwaka yotu mirkana. Olantumma Yesus mana keti kasera wachisera. Aisa manje amenjana. Aminjana. Warra chisa nananaga. Saati kana bote olantumma Yesus mana keti asama. Yukina Yesus mana keti asama. Yukina Yesus sirraga butu asama. Derga gota nama tingtabi sadeka asin darbitan fitesina kain buat. Ela warri Sooriyaa isin irratti mari'achaa jiru akkas ta'aa jiru yeroo inni ittiin jarsiyaa meeqa mootiin Israa'el karaa Elsaa'i nama mul'ata Sooriyaadhaan dhaalamuu hafan ayi nama mul'ata biyya badiif itti abbalamu jireenya fufsiisa namni mul'ataa tokko jiraannaan isa barcumarra taa'uun eeginaasin sinama nama maqaan iyyuu lafaan fuudhamnetu nagaa biyyaa ta'a. Namni mul'ataa jira biyya kana. Namni mul'ataa jira. Utuu warri gabbaan massaariyaa meeqa baatanii situ mandaraaf nagaa ta'a. Situ waldaadhaaf nagaa ta'a. Namoota nagaa biyyaa ta'an namoota 24 Waaqayyo qopheeffateera. Namoota waan waaqarraatiin biyya hoogganani. Namoota Waaqayyo irraa sagalee fuudhanii biyya geggeessan. Waaqayyo nama qaba. Mee galateeffadhaa mee Waaqayyo galateeffadhaa. Gaaf tokko gurguddoota isaa walitti qabatee gaafa wanti inni yaade kakashafuutti ka'u gurguddoota walitti qabeetu mistirri keenya ba'aa jira. Mootii warra Sooriyaa ununi isa hamaa san isa du'a dhala namaatti murteessu sana mormina. Ila akkase sekuritiin keenya bakkee baaya. Inni eenyu shakkeetu beektu warra isaa wajjin shakkeetu. Sekuritiin keenyatu bakkee baaya jira. Maaltu ta'e? Kana booddee dhoksaa keenya bakkeetti baara naani. Je gurguddoota keessaa tokko keetu ilaamee yaa mootii. Ila gurbaa tokkotu jira. Waan ati diinqa keettaa softu baasee saba Israa'elitti dhufatu. Sabni Israa'el saba humna Waaqayyoon geggeeffamudha. Waan ati diinqa keettaa softe baasee saba keetti kan himu namni tokko jira inni immoo nama mul'ataati. Gaafa ittiin jedhu namicha kana gaaduudhaaf yookaan balleessuudhaaf gara mandaran inni jiruuttiin akka imalan akka isaan adeemanii fi haala mijeessuutti ga'e mootiin kun. Isa dhumaa gara mandara inni jiru gaafatti himan. Achi gara mandara sanaa dhaquudhaaf qophaa'anii loltoonni Sooriyaa fardeeniif konkolaataa isaanii isa iyyuu halkanii. Seexanni si jajjabaatu miti si daksee dhufu. Seexanni erga namni dagatee dhufu erga namni jilbii harca'e namoonni baay'een keessan namoota 138 yoon mul'ata isaanii ilaalu jilbii isaanii baay'een daana'oo nyaachisaniiru. Hin jilbeeffatan. Yoo jilbeeffatan immoo waan jechaan qaban beekanii uumaa isaanii hin kadhatan. Namoota baay'ee maal godhe beektuu seexanni dagachiisee hariiroo Waaqayyoo wajjin isaan qaban cireera. Laayinii kutee jennaan wuggiyaadhaaf haalatu mijata. Lolaaf karaan banama. Waan isin dhibu keessaati. Israa'elootaaf kan falmu abbaan mul'ata Waaqayyoo waan ta'eef. Dhoksaa kana keessatti halkaniin gaafa loltoonni fardeeniif konkolaataadhaan jedhamanii ibidda qaba. Fardeeniif konkolaataadhaan gara mandara Elsaa'i keessa jirutti gadi bu'an. Loltoonni Sooriyaa kun gaafa isaan gadi bu'anii jedhan kana booddee waan isin dhibu keessaati. Ganama obboroodhaan gaafa ka'u naa'oon Elsaa'i maalti gadi ba'e beektu? Gaarreen Elsaa'i hundumti isaanii maaliin qabamanii jiru? Marfamanii jiru waraana Sooriyaati. Marfamaniiru.
marfamuu isaanii argeetu eessaan naa'uun eessa mataa qabatee maal jedhe wayyoo yaa gooftaa godhe bakkaa nuun kana booddee abdii kan hin qabnedha wayyoo yeroo baay'ee waan nu caale ilaalleetu abdii keenya gadi finna waan nu ilaallee ija namni qaroo waa gadi fageessee caalee caalchisaa ilaalu baay'ina tuuta diinaa keessaan achi fageessee isa isaa lolu ilaala. Waan hiriiree jireenya keeraaf kallattii adda addaan jireenya keetti baatee kanaaf caalee caalchisaan biyya dhufeera. Hin dhaga'ama. Caalee caalchisaan koona caalchisa jedhaayyaati. Inni naawoo Elsaa mataa qabachiise Elsaayin akkam godha jilba buuse hoo maayetta Elsaan cafaqatee jala taa'e maal jedhe ree kan isaanii irra kan caalu nu wajjin jira raajummaatu iyyuu dhufeef laala ani warra waanuma ijji isaanii ilaaltetti amananii wayyoo qunna nyaateera warra jedhanii ban ergaa fidee ijji na banameera isaa akka nu wajjin jiru isa isaanii wajjin jiru irra hin caala daawit እንደዚህ አለ ፓርሳ ዲባብ ዲገሚ tokko gaafa dubbistan daawit akkas jedhe ani illee ijji kooyyen gara gaarotaa irra ture waan mool kee irra ture achi sammuutti deebi'etu gargaarsi koo eessaa dhufaayi gargaara ijji isaa waan mool kee tokko ilaalaa ture tarii abbaa qabeenyaaf haa ta'uu danda'a tarii nama barateef haa ta'uu danda'a kaabineef haa ta'uu danda'a waanuma gararra waanuma ol jedhaa tokko irra ture ijji isaa sammuutti deebi'ee achi as feetu eenyu kan na gargaaru jedhee kan na gargaaru eenyudha jedhe sammuutti gaafa deebi'u kan na gargaaru waaqayyo gargaarsi koo olii dhufa sammuutti deebi'etu har'a namoota hedduu sammuutti deebi'etu maddii eebbasaa akka ta'e bara. Indaaqqoon akkas gootiya indaaqqoon akkas gooti gaafa torbee sadaffaa gaashaanii ishee keessa jirtu sana isa itti dadhabde sana isa torbee sadii sana itti yaaddeetu isa itti joorte sana ukkaamamtee taa'uudhaaf yeroon kee dhumeera guyyaan kee ga'eera jetti natti fakkaata bariikaateetu qas godhe waan torbee sadii itti malkii dhabde maal gooti beektu bariikaate qas irraa jala booddee erga irraa qeseqqestee fixxee sagalee maalii dhaga'utti kaan sagalee waan itti dadhabdee dhaga'utti kaan lakka wanti nu yanqaaquudha inni haasofnu indaaqqolti malkii dhabdu sun yeroo guyyaan itti ga'u waan lubbuu qabu inni isheetti joorte sun waan akka isheetti gaafa guyyaadhuma irraa qeseqqesteetu isa hin taane gadi gaggatteetu irraa cerecertee gadi gaggattee waan kan isheetti of jala naqatti natti qaba harka keessa rachees har'aa dhaggacha guyyaa har'aa lafa kanarra oolee Jormani Yesus waan ijatti jijjiiramaa jiruuf namoonni hedduun haala isaan danqee irraa kofokkofame wanti isaan dhoksee irraa ta'e wanti isaan haguugee irraa ka'e ilmaan Yesus ta'uu isaanii mirkanaa'e bobaa Yesus jalatti namoonni hedduun nama galateeffataa waaqayyoodha. Jira Yesuusedha. Jira Yesuusedha. Kebarii keenyadha inni jechuusan qaama golgee nu eegudha iji kee waan hin banamneef waan argee raafame malee sigaras darbeeta warra kan keenyaa ilaalaa jirachuusan nama isin bukkee malaannaatu badhaati elaameedhaani isa targite garas waa argaan jira jedhaani innan argaa jiru caalee caalchisaa keenyadha jedhaani har'a ija namoota baay'eetu baname qaama isaa arga qaama isaa dhaabatu arga qaama isaa dubbatu arga ganda fuullee gamaa sana ilmoo harree yaabbiif taatu jedha isa iyyuu mi'a hojiiti maaliif moo taatee kan jirtu si nama hojii haalli hidhe si nama jireenyaaf simata jireenyi simataan haalli kan si dhagaane si nama ulaa gaarii si malu garuu safaratti cunqurfamaa kan jirtu si nama ulfinni gaarii tokko si malu garuu safaratti galtee kan teesse ergaa cimaan si qaba caalee caalchisaan kee biyya ga'eera iyyaati amin jedha caalee caalchisaan koo dhufeera jedha wanti hidhe yoo wallaaltayyuu nama siitu argita amin jedha amin jedha
Keessatti hin caalu warri nu wajjin jiran ergee deelsa. Hin caalu warri nu wajjin jiran ergee jedhe. Kana booddee achi as galagalee maal jedhe beektuu naa'oo isaati. Waa'ee naa'oo isaatii maal jedhe kadhate. Ija isaanii banii fedhu. Akkuman si arge siinaa arguudha. Akkuman si hubadhe siina hubatuudha. Barana jireenya wal buusaan jiraatu beekte. Iji keenya banamee Kiristoosiin hin arga. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ila ija naa'oo kootii naa banii fedhu. Waan ani ilaalaa jiru kana ilaalu. Jagan sodaachisaadha. Gaafa loltoonni achi gadi mandarichatti gadi naman immoo ila inni naa'oo isaa ija bane diina isaa akka jaamsuuf kadhate. Har'a waan ta'e bannee waan ta'e cufna. Itti naa walii galtu jaarsolii. Paasterin ta'a. Har'a amantoonni itti walii galla. Waan ta'e cufnee waan ta'e bannu. Waaqayyo nu gargaara. Barana waan tokko siwiichoof goona. Waan ta'e immoo siwiichoon goona. Tokko bannee tokko cufna. Nama isin bukkeetti marga gabatee laamee jedhani. Tokko cufamee tokko banama ilaali. Bakkee banamee kan diina keen cufama ilaali. Waaqayyo dubbii galagatte qaroo keenya baneenna. Karaa seexanni jireenya keenya gaadiyee sana ulfina argina. Ulfina argina. Wayi tokko namana. Hamma gibbii keenya sabanyaa qacarree eegsifadhu diina keenya dhadhaabatee nu eegaa bula. Shakin jedhina dukkaneeffatee yoo dhufe iyyuu waardiyaa ta'e si eegaa bula malee. Karra keetti badiisa labsee cufee hin galu. Hin dhaga'ama. Barana diina keetu si ajjabee si jiraachisa. Elsa maal godhe beektu gaafa isaan gaditti dhufan jaamummaadhaan naa rukute. Jaamummaadhaan qabeef Yesuus. Jaamummaadhaan qabeetu eenyuun barbaacha dhaqan isaan. Elsa hin barbaacha gadi boolloostonni Sooriyaa. Inni garuu ija isaanii jaamseetu kottaa gara namas hin barbaaddan inni isin geessaa. Hin amantuu sabni kun. Hin amantuu. Gooftaan dubbii galagalcheera nama jechaa galutu jira. Jechaa galutu jira. Elaabee. Ammasitti taphate fireemii isaa harka kee gasheera Waaqayyo. Gara barbaaddetti naannessita diina kee. Gara ijji fireemii si harka galeera. Si harka galeera. Siltaanni diina kee booji'ameera. Booji'ameera. Waaqayyo gooftaan si nama dadhabaa kanaan karaa haaraa baasa. Iyyaa manuu sagalee kana natti baay'ata. Akkan jedhe. Diina kee sammuu gatee harka kee dhufeessitu geggeessuu jalqabe. Ela namni amane jira. Waaqayyo diina kee miira hojii keessaa fuudheera. Hin dhaga'ama. Hin dhaga'ama. Miirri hojii diina keetii hojii dhaabeera. Karri salphina kee lataa shigo'an. Hojii alateera samsameera. Cufameera. Cufameera. Kana booddee du'i garaa sirraan baafatu yaa. Caalee caalchisaan keessa bara kana keessa ulfinaan socho'aayira. Ergamoonni dhugan keessa waan biyyi lafaa jettee hin jaala. Humna guddaa si keesseera. Waaqayyo nama kootinaan jechaera. Sa'aatii kana booddee karaatti darbitee irra fixeensi nagaa rooba. Galateeffadhaa mee Waaqayyoon. Haleluuyaa. Gidduu kana jala jalqabee jala isheetu edha isatu edha asirra darbe naan jedhama jedha. Dhugaa Waaqayyooti caalee caalchisaan kee waan si caalchiseef gidduu kana moo isatu balbala kanarra ba'e siin jedhama. Gidduu kana moo isheetu asiin darbe siin jedhama.